amma waan gootu inni barbaada jira miti bilbilii fi dhiiree yoo ta'e inni bilbilii fi hajji Sa'idiin barbaada turtee miti manatti si waamee mana keessa taa'aa jiraati mana kootti hidhanii malaa waame kootutti dubbisuu barbaadee jedhiin. Ati dhugaa seete Sa'id inni baqala. Bilbiliif nasi jedhee. Tamam surree buusa baqala. Yeroo itti dhufu bilbiliif. Bilbiliif. Sa'idas jiraati malaa waame haajawatti si tajaajilu jedhanii waame kootu kun dubbisuu barbaadee. Dhugaa seeta Sa'id inni fayyattee yaadda. Yoo ati jirtaa dhageeyyiin baqatee badayyu. Hello. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Maal taate moo? Akkamiin naada jechuufi maaltu jiru? Omtuun jiru kaleessa Sa'id barbaadaa turteeyyu Sa'id mana kiyya jiraati kootu yoo dhuguman dhiira taatee barbaadde. Sa'id mana keenya jiraa? Mana keenya hin jedhin mana kiyya jiraan siin jedhe. Sa'id mana keessiis bira maal godhu? Singalchuun kaleessa barbaadaa turteeyyu miira kootu ture amma. Sa'id mana sanii maal godhaa siin jedhe? Waan si galchuun qabuun siin jedhe kaleessa nan barbaada jettee miira koottuun siin jedhe. Si dubbisuu barbaada kootu dubbisi. Amma mana siniin baafta hoon baafta? Leesh baasa manni way kan kee ta'e. Sa'id as bulayyuuti asiin deemarra. Mana siniin baafta hoon baafta siin jedhe bara jaaltu? In baasuun siin jedhe as bulaan siin jedhe. Sa'id keessummaa kiyya. Gurbaan maa dhufee achitti gurbaan maa dhufee achi shugguutidha yoo mataa adda baate itti gaafatamansi. Atumti moo koottu? Atummaan koottu malee rakkoon qabu. Ayyee galgala achi mannaa eegu anamma fagoo jira bakka biraa jira. Fagoo jirtaa? Fagoo jirta moo? Koottu aksena sirraa kan falaa? Fagoo jiraa sin jeefa galgala achi mannaa eegi yoo dhiira taate yoo onnee qabaatte yoo ati ilma namaa taate galgala achi mannaa eegi sin jedheeni. Innuu as bulannuu asiin deemuuti koottu dhuguma yoo dhiira taate dhuguma yoo garaa qabaatte. Akkasii achi bulaa biree? Hayyee yookaan addu'a yookaan siifisattu isin lamaan nusaran keessaa namni tokko du'e jedhin irra dhugaa jirutti. Tole eessa jirta bakka jirtutti sitti dhufna. Bakka jirtutti sitti dhufuu deema Sa'iduuti eessa jirtu? Fagoo jiran. Sana ala jira haajaa ofi deemi. Bakkuma barbaade yoo ta'e illee Sa'iduma dhufa. Laa nuti hin dadhabini manuman eegeen anakku. Laa dadhabbii isaatiin yaadinaati. Bakka ati feetetti dhufa. Cufii sodaattu. Dhageettanii wallaahi dhufu kijibaa. Asiin hin jenne dha. Wallaahi yoo hin dhufe as bulee eega hin dhufe. Dhuguma seete Sa'id. As bulee eega. Yoo nu fincaan of keessatti gadhiisaa deema. Ati mana wallaa bulta. Inshaallah. Bulee dhufa sa'aatiin dhufee caaltu hidhee walwalatuun. Inni dhufuun siin jeeseeti. Ana beeka malasa. Inni yoo na kan sagalee kee dhageenya fincaan of keessatti gadhiisaa deema. Sagalee kee dhageenya waan kiyyu dullee siyaa beekama. Yoo dhufe anas buleetu waan eegadha. Ilma akka kaleessa dhufee kasi jedhu taate inuu dhufuyyuu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota daawwattoota caaltuu tuubirra gara caaltuu miskiintitti jiru chaaraan kan kee maqaa isaa. Caaltuu maqaa caaltuu tuubirra. Caaltuu miskiintitti jijjiiru yookaan caaltuu haadho akkuma haadhaa hajjillee jaarsa ofillee akka ilmootitti gatee hin deemu jettee biyyaan galu itti mee salaamas gaafadhu tura osoo waan biraa keessa ta'in asuma gaafadhu ana sii qaba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota keenyaa jirtu bakka jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenyaa jiraatu fayyaa keessan nagaa keessan isiniin jecha. Mee caaltuu gaafite akkasii gaafadha. Subscribe kee meeqa? Ganaadha. Fagoo jira. Meeqa geessila? Meeqa? 60. Yanga amma 100 singalchine. Galee. Garuu hordoftoota caaltuu 100 jira. Mee 100 galchaa isin jettu kan dura. Mee osoo guyyaa lamatti 100 singalchane biyya galtaa? Guyyaa lama ayyuu miti dhiisi. Baay'ee takkitti yookaan immoo guyyaa 10 keessatti. Nan gala. Osoo 100 singalchane galtaa? Wallahi. Wallahi jedh. Harkisee sigalchoo diddalle. Mee subscribe isin caaltuu wanni sodaattan naa galee jira.
ilmoo hajji harkaa qabaa taata durallee taa'amma garaa qabullee taajjiti yoo biyya deeme rakkadhaa namni amma galii sin jedhaa gaafa biyya galee atuu ol jettee nan laaltuu rakkatuu danda'a jetti dalagallee sii banennaan ilmoo qabadhee dalaguu hin danda'u bakka fedhe yoo waan fedhellee ta'e as manuma araballee osoo dalagadhe as naawayyaa jetteeti hin sodaatte yoo subscribe 100 galtee immoo ajaa'iba dalagatta anuu hojjettoota irra si qaxara tole hin sodaatiniti mee 100 galchaati caaltuu akka fuudhee galuun subscribe godhaa namni hundi keessanuu daddafaati yeroo gabaa keessatti guyyaa 15 keessatti yookaan baay'ee xiqqiti keessatti caaltuu 40 gochuun dadhabdanii itti aarii waan taartaniif osoo subscribe godhee ilaalaa jirtan malee osoo itti aaruu baattanii 100 galchitanii kanaafuu mee daddafaati 100 galchaati akka biyya galtee dalagattee sodaata kan ala ilmoo fillee akka biyyatti deettu amma ta duraatu san ilmoo akka galfadha biyyatti karaa ittiin galfadhu hin jiru karaa inni ulfaataa jedhaa turte paaspoortii baasuuf as hin baasin hin jiru rakkoo dheetti amma ta lammataa ofii immoo cinqaa rakkoo sanii oli. Rakkoo sanaa. Eewa. Rakkuma irratti dabalamte. Hin dabalamti atuun beekta. Ammas dheengaddas ka'ii beenu hin gallaa jedhee si kadhe biyyatti waan barbaachisu godha jennaan ilmoo garaa qabaa nan jette yoom akka ulfooftee keessoo sun argin garaa qabaa jette ajjilleen akkasii si arrabsaa jira. San qofaayyuu miti amma baaltoo godhattee kaateetiniin na bira dhufte hajjiin as dhufee sodaachisaa ture. Akkasitti hajjiin sodaachisaa ture Sayidaas jireedheen itti zaamaa si godhaa ture mee waan hajjii si godhe hordoftoota hime. Waan si jedhe. Hordoftoonni illee arganiiru kaleessa illee dhagaaniiru nani dhufee barrii reebaa oolee akkasitti barrii banii daa'imaan ilaaluu fedhaa maal mannaan jedhan immoo daa'ima illee itti agarsiisne. Daa'ima tam ilaaluu fedha garaa keessa jirtu moo? Garaa keessa jirtu maal ilaalaa miti kanuma sana ishuma guddoo ilaaluu. Achiin gabbaati daa'iman ilaalannaan illee daa'iman baasnee fi daa'iman waan tokkollee itti agarsiisu otuma du'eeyyuu itti agarsiisu jechuudha daa'ima. Akkas jedhaa ture jechuudha yoo immoo ati barrii banuu daa'ima nagarree nagarree yoo ati mul'isu otoo hin du'elleetti mul'isu yoo ati barrii banuu diddee barrii cabsaa waan akkasii jedhee asii lolaa oolee akkasitti asii deeme jechuudha ni deemnaan illee daa'ima kiyya fudhadhee deeme akkasii daa'ima kiyya fudhadhee si bira dhufee jechuudha si bira dhufee kun akkuma argitu amma waliin dhufne daa'ima erga ishiin dhalattee takkaa kan waan tokko godheef hin beekne kan waan tokkoyyuu yeroo sanallee ofirraa baasii kanaan jedhaa ture amma immoo daa'ima kiyyaa natti agarsiisii maal jedhee barrii reebaa oolee akkasitti kaleessa kuteessin jedhaa kanuma godhee deeme. Akkasii hordoftoota kenna akkuma dhageettanii. Akkasii kaleessa illee kiniina illee sii fidee dhufee jiraati dhugiitii daa'ima of keessaa baasii naan jedhee ani of keessaa baasee dhiisee wanta sagalchuu hin jiru waan isa laallatu hin qabu jechuudha wanti kun. Inni si guddisaan jiru taanu wanti of keessaa baasee dhufu maali? Isuma na dhibanallee. Akkasii hordoftoota kenna akkuma dhageettanii hajjiin as dhufee kiniinii si fidee liqimsiiti ilmoo garaa qabdu ofirraa baasii. Ammallee immoo daa'ima isaa taanuu isa duraatu osoo haa takka hin godhiniif osoo akka fedhetti hateetu olii gadi oofaa dubartii taanii kennaa dubartiin biraa itti taphataa mucaa akkasitti olii gadi deemaa turaniyyuu osoo haa takka isiif hin godhin amma akka waan ofii argitanii qaqqabee guddisee waa goggodhee fi maal jedheetitti daa'ima tiyya namuu jedhee daa'ima laaluuf fiigaa dhufa jechuudha. Kanaaf bareeda gooteetti mul'isini hawwiidhaan umrii isaa yoo argitee ilmoo ofii dhugaan jaalatee hawwiin akka malee jiraatte ni qajeelaa. Kaaf qajeelesan ilmoo ofii hin guddifata jechuudha. Amma sa'aatii kana ilmoon inni guddatti barnoota barbaaddee abba barsiisuu qaba jala deemu qaba. Inni inumaayyuu manatti dhufeetiniin tagaraa qabdu yookiin inni hodhu jechaan jira. Kanaaf namicha kanarraa manallee taatu jijjiiradhu hin jedhee ati diddee waan si godhu dadhabee namichi kun ammas taatu jira deemaa taansi jala hatee amma tagaraa keessa jirtuyyuu yaaduuf jira jechuudha. Si galee kanaaf an ammas uummata akkanatti tolaan jiru. Ani immoo hajjii akka malee barbaadu jira. Inni shugguxii qabateetiniin Sayidiin ajjeesichaatiniin barbaadaa jira mitire. Inni shugguxii qabatee Sayidii ajjeesaa. Mana keessa dhokatee bakka wayiitti dhokateetiin zaamaa godha. Yoo dhiira taate hajjii viidiyoo kan argaa jiraatte kootuu gabbaye. An bakka ati jirtutti yoo barbaadde kalee Sayidaas jira jettu barbaadatumaa tureemi. Sayidaas jira jedheetu gaafachaa ture. Har'aas jiraayyuu inuu asiin deemu ana bulee eega. Ati bakka bultaa mana kana keessa irraa ana bulaayyuu. Haa dhufu viidiyoo kan arruma gadhiisna laalee haa dhufu yoo dhugaan na barbaadaa jiraate yoo dhugaan dhiira ta'e shugguxii sadii na dhoofu fedhii qabaate san qofaayyuu inumaayyuu itti bilbiltee waamta
Shugguxi qabachoota dhugaa seete shugguxiin akka waan garaa ta'uuf shugguxi ofitti fannisee deema malee ajiin garaa hin qabu gara. Bar sodaattu akkas godha maaliif fakkaate akka anis barbaadu jiru waan dhageef akka waan an shugguxi isa sodaadhe isa dhiisu. Akkasitti fakkaate. Ofiin sodaachisaa jira malee ana sodaachisaa hin jiru. Kofoo ofii fannisee ila mana keessatti sijjeese dhee afanni sodaachisu malee an shugguxi misoosoo hin taankii qabatee dhufeen sodaadhu si galee. Shugguxi sana nama sodaatu illee hin jiru warra dubartii ta'e illee ani illee hin sodaadhu. Innuu hin dhukaasu osoo bira dhaabadhee dhukaas jedhee ni sodarraayyuu deebi'ee hidha shamuun barbaadu beekamaa sodaachisuuf akkas godha. Kanaaf shugguxi masanuu garuu inni tanama haate moo isaa fide bite. Birru mana jalaate keessaa bitate kaa birruchuma anuma jalaate. Doolaara kumaaf wayii bareechuun keessa. Kuma balama sanaa kan bitate. Ati maraattee caaltuu fayyaman qabdu akka ajiin as dhufeetu si jeequu majlisa meeshaa fuudhee gurguree argatu jirtu waa hedduu si jala deemu jirtu birrii argatee inni balbala kanarra du'a malee maaliif ati birrii mana keessa walitti qabdee irratti maaliif awwaalta? Ani gaboodumaaf naata ayyoon biyyatti galillee naata daa'imman guddifadha biyyatti galee harka namaa kajeelurra waan makiyya jedhee waan xiqqoolee yoo ittiin banadhe jedheetanii akkasitti keewwadhee inni alga jalatti hin argu jedhani alga jala keewwachuu kooti akka kiyyatti. Alga jala awwaalte. Maashaallah. Eessa barte moo? Ijoolleen shawaa alga jalatti hin awwaaltu. Maa godhate? Harsii awwaala. Harsii awwaala. Harsii awwaala. Kasiree jalatti gixxum godhee birrii awwaalatu. Akka nama hin qabne illee ka ta'u tujjaarri harsiidha. Ijoolleen shawaa eessa alga jala awwaalu beekti. Kanaaf waa hundaafuu qoosaaf jedhee waan biraatti fudhatina. Ati akkatti sila fuutee yookaan attuu ergattee na biraas haa ta'u yoo Itoophiyaaf barbaaddu taate yookaan immoo fuutee nama as keessa nama amantuu bira kaa'uu qabda mana keessa kaa'uu dhiiste jechuudha. Amma booda waan akkasiin godhin tole inni warqii mana keessa jira birriin mana keessa jira dhageennan ni beekte mire caaltuuyyee jedheetiniin ta duraanis yaadachiisa. Haguma seenuuf eega fudhate booda deemas isin jedha amala isaa osoo beektu waan akkana gochuun kee sirrii miti. Kanaafuu dongora booda birrii mana keessatti walitti hin qabatini barbaaduna ergi barbaaduna nama jabaa wayii ilaalladhuuti bira kaa'adhu yoo birrii argatte. Kanaan booda immoo barumsa naa ta'eeraan mana keessan keewwadhu guyyaa sana rabbi na gorsee warqillee nama bira keewwadhee yoo malee silaa warqiif birriin illee waluma bira jiruyyuu akkasitti na karsaasoo illee guyyaa sana. Ati waa hundaafuu amma booda barnootsi haa ta'u waan akkana mana keessa illee kaa'ini inni kanaafuu shugguxii san birrii saniin bitate jechuudha. Shugguxii sana birrii sanaan bitate akka waan garaa ta'uuf fannifatee deema. Shugguxiin suni ta'in harka qabu modeela isaatu hin beeka gatiin isaa meeqa beektaa birrii guutuullee itti fixaaree itti fixuun fakkaate Reyaala Suudii 2,500 akkasii gurgurama shugguxiin harka qabu sana zoon godhee ilaalee jira modeela isaa hin beekuuf si galee gatii isaa Reyaala Suudii 2,500 gurgurama haarofti. Osaan inni waan mara kasa bituu jaalata dha. Haarofti yoo moofaa taate sanii gadi illee ni argata haarofti 2,500 gatii sanii biteeti waa hundaafuu taayisallee taate bitee nama jalallee haate rabba habeeku ima qabna shugguxii isa wajjillee hin qaba. Mootummaa yoo arge hayyama ittiin qabu shugguxii sana hayyama ittiin qabu hayyamaan ala deemaa miidiyaarra tolbaasee namaan sodaachisa jira. Ani waan sodaadhullee hin qabu akka isaatti garuu namaan sodaachisu jira jechuudha. Akka isaatti nu sodaachisu saati. Kanaafuu isa qileettiin seena shugguxii saniin malee nu yoo shugguxii mul'isuu dadhabne shugguxii bitachuu dadhabne kan san caalu snaayiparii bitee fi bakka inni argitee karaa inni deemurraa lafarraa fuudhuu hin danda'a si galee fooqii gubbarraa akkas gochuu isa barbaade si galee snaayiparii bituyyuu mitaan naxaa yoo naa kennan yoo barbaade si galee miti ka sagalee hin qabne nu lafarraa balleessuu hin danda'ati biyyi keessa jirru Yemanii meeshaa waraanaa taatu caqiidha mana manaan jira namoonni qaba jechuudha si galee miti kanaaf waan akkasitti ulfaatatii miti. Waraana qabatee zahmaa godhu gaaf durallee cubee fide dhufee mitire ufumaa itti waraanamee shugguxii qaba na amane yoo shin dhiiratee shugguxii san qabatee dhufe yoo an shugguxii masanuu isarraa fuudhee miila isaa dheen okkolchin yoo inni kiraanchiin hin deemin kijibanan jedhe caqas yoo an shugguxii masanuu akkuma albee sanarraa fuudhetti irraa fuudhee miila isaa takka dhee kiraanchiin isaa okkolchiisaan ofiin namaa miti. Matoo akkas ta'ellee adabatee taa'ayu garuu sababa sitti ta'a malee. Sababaan natti. Yene gaate yoo sadoftillee ni dhamtaka. Miila dhee haa kooluu gochuu eeyyamu kuchiisu muyyaa kutuyyuu mataa dhee. Akkuma dasitti jedhe. Kanaafuu miila isaa dhowwee eeyyamu mataa dhowwee. An sababa sitti ta'ee sodaadhe malee bakkuma barbaadde dheesse. Garuu akka bakka hidhaan seennetti akka kan jiraatu ta'e. Awwaata akkan ta'u. Nama jeesanii ta'anii nyaatu.
Ani inni situ miidhamaaf si qabanii fi situ ajjeesisuuf malee isa miidhuu barbaannan salphaadha si galee akka fedhetti wanti jedha mee inuu kaleessa na barbaada ture shugguxi sanuu qabatee Sayidas keessa jedhee zaamaa godhame akka mana keessa hin jirre beekee yeroo an barbaadu baran argadhuun dhokata kijiba oofa kanaafuu amma waan gootu inni nu barbaada jira miti bilbilii fi dhiira yoo ta'e inni bilbilii fi hajji Sayidiin barbaada turtee miti manatti si waamee mana keessa taa'aa jiraati mana kootti jedhee ni malaa waame kootutti dubbisii yoo dubbisuu barbaadee jedhiin. Ati dhugaa seete Sayid hin baqala. Bilbiliif nas jedhee. Tamam surree buusee baqala. Yeroo itti dhufe haa dhufu bilbiliif. Bilbiliif. Sayidas jiraati malaa waame haajawatti bisitti tajaajilu jedhee ni waame kootu kun dubbisii barbaadee dubbisii. Seeta Sayid nu fayyattee yaadda yoo ati jirtaa dhagee hin baqatee badayu. Hello. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Maal taate immoo? Maal taate immoo? Akkamiin naada hojii jechuufi maaltu jiru? Omtuun jiru kaleessa Sayid barbaadaa turteeyyuu Sayid mana keeyya jiraati kootu yoo dhuguman dhiira taatee barbaadde. Sayid mana keenya jiraa? Mana keenya hin jedhin mana kiyya jiraan siin jedhe. Sayid mana keessiis bira maal godhu? Singalchuun ni kaleessa barbaadaa turteeyyuu miira koo ture amma. Sayid mana sanii maal godhaa siin jedhe? Waan si galchuun qabuun siin jedhe kaleessa nan barbaada jettee miira koottuun siin jedhe. Si dubbisuu barbaada kootu dubbisi. Amma mana siniin baafta hoon baafta? Leesh baasa manni way kan kee ta'eem. Sayid as bulayyuuti asiin deemarra. Mana siniin baafta hoon baafta jedhe bara jaaltu? Hin baasuun siin jedhe as bulaan siin jedhe. Sayid keessummaa kiyya. Gurbaan maa dhufee achitti gurbaan maa dhufee achi shugguutidha yoo mataa adda baatee itti gaafatamansi. Atumti moo koottu? Atummaan koottu malee rakkoon qabu. Ayyee galgala achi mannaa eegu anamma fagoo jira bakka biraa jira. Fagoo jirta? Fagoo jirta moo? Kootta aksena sirraa kan falaa? Fagoo jira siin jeefa galgala achi mannaa eegi yoo dhiira taate yoo onnee qabaatte yoo ati ilma namaa taate galgala achi mannaa eegi siin jedheeni. Innoo as bulannoo asiin deemuuti kootu dhuguma yoo dhiira taate dhuguma yoo garaa qabaatte. Akkasii achi bulaa biree? Hayyee yookaan addu'a yookaan siifisattu isin lamaan nusaran keessaa tokko du'e jedhin irra dhugaa jirutti. Tole eessa jirta bakka jirtutti sitti dhufna. Bakka jirtutti sitti dhufuu deema Sa'iduuti eessa jirtu? Fagoo jiran. Sana ala jira haajaa of deemi. Bakkuma barbaade yoo ta'e illee Sa'iduma dhufa. Kalaa nusiniin dadhabinii manuman eegeeniin. Laa dadhabbii isaatiin yaadinaati. Bakka ati feetetti dhufa. Cufi sodaattu. Dhageettanii wallaahi dhufu kijibaa. Asiin hin jenne dha. Wallaahi yoo hin dhufe as bulee eega hin dhufe. Dhuguma seete Sa'id. As bulee eega. Yoo nu fincaana of keessatti gadhiisaa deema. Ati mana wallaa bulta. Inshaallah. An bulee dhufa sa'aatiin dhufee caaltu hidhee walwalatuun. Inni dhufuun siin jeeseeti ana beeka malasa inni yoo na kan sagalee kee dhageenya fincaana of keessatti gadhiisaa deema. Sagalee kee dhageenya waan kiyyu dullee siyaa beekama. Yoo dhufe anas buleetu waan eegadha. Ilmaa akka kaleessa dhufee akkasii jedhu taate inni waa dhufuyyuu. Har'a booda asuma taa'ayyuu jedhiin. Manaayyuu isaa gadhiisaa fi jedhiin isa keessa taa'a. Galgala isa keessa bula. Ganama gargana wajji waan oolletiin keessaa bahetan. Galgala bakka biraa bula. Akkasii tan safara ganaa akka dhufee siin dadhabsiisne amma. Ati illee garuu didde ilmoo garaa qabdu tanaaf si jira deemaa inni amma. Ilmoo irraa maal qabanne waan jiru? Sharri isaan beekame reefu barbaade. Inni immoo akkasi garuu dubartootatti malee dhiiratti onneen agarsiifatu. Dubartootummaan sin ajjeesaa maan si godhaa. Afaanumaan sodaachisaa oola. Akkasii hordoftoota daawwattoota kenna hedduu barbaada ture magaalaa keessa bakka inni argamu jedhanii itti barbaada dhaqee bakka hunda barbaada dhaqee gaafata ture. Tanaaf te faayoo san bira yoo faayoo karaa faayootiin argadhe malee dhabee jira. Faayoon sunillee baalagittiin duraan ufumaa diddee deemtee amma itti deebite.
kijiba isiin oftu gaaf kaan immoo anaan si jaaladheetteera. Sinjaaladha sinjaaladha. Mee inumaan isiin na jaalattiyyuu miti amma hajji nooma inni fidu laala yuumee faayoo bira galee faayoo bira taa'ayyuu nama. Isiin na jaalattiimi amma booda faayoo wajjin jaalala eegalaayyuu an. Akkas wayyaa? Akkas wayyee. Faayoo wajjin jaalala eegalaayyuu inni ta'uu laala. Dhiyoo dhiira ta'ee jaartitii yoo jedhe dhufee biraan haa baasu. Hin jedhu baqatee badaa. Yoo achitti si arginu baqateetti magaaluma kana keessaa baasii hin jedhe. Faayoo san jala deddeemuu eegalee akkasitti jaartiin tuun jala hidhamnaan tuunis gaaf dhufte faayoon immoo fi morka qabeetti deebitee hin beekon. Tuunis hidhashamte hajjiin amma kaa isaa ta'u iddoon akka mucaa gaaf durallee baransimaaf haga ati jaalattu argeelas godhe malee qadiyyaa mucayyootiin wal qabsiisee jarlachuu bakka takka akka hidhaan baaniin godhaa. Otoo akkas ta'e bareeda ture jedhu. Seexaantitti san ta'a amantii namaatu balleessu deemtu ta'a mukatti amantu san isiin sun akkuma isiin hidhashamtetti akka qalbii kun hambaatii meeqadhamte. Ganaa umrii isiituun baatu isiin yoo barbaachisaa ta'e. Haga barattee waan godhan immoo asitti yoo nama hidhaan mana kan yoo isiin musliima taatee kafartee waan akkana hagoot taate gixxin godhaniitiniin quraana barsiisan dubartii tamiinuu waan barbaadde haa balleessu yoo isiin musliima taate yoo kiristaana taate amantii isiitii homaan godhanii dhiisan yoo isiin musliima taate waa balleeste musliima maqaan isii kan musliimaatii fi musliima ofii badii akkana balleessoo jedhaniin haareetti quraana qaraasan. Waggaa lamattis fixxee waggaa shanittis fixxee waggaa yoo daftee boo barbaadde quraana kana kattamtee hafazuu qabdi. Gaafa quraana kana kattamtee hafazlee fixxe dubartii hedduu argan. Takka dandeettii qabdi wallaahi waan isin goote dhiira wajjin qabanii guyyaa san dhiira wajjin qabanii hidhaa naqan. Ilmullee achuma ulfooftee achuma dhalte haga isin garaa qabdu haga isin dhaltuu hidharraan baasan. Hidharraa daftee ba'uu barbaadde feetu baatii lamattis feetu baatii sadittis ba'uu barbaadde quraana kattamisin jedhan. Yoo quraana kattamte waan biraas barsiisan. Isiin waggaa lama keessatti quraana kana haffazdee kattamtee irra deebitee fixxee akkasiidhaa gadhiisanii ilma ofiitiin gabbaatee nagaa deebitee jechuudha. Amma maraatu maraatu yoo quraana qaraasan qalbiin jiidha dhufa si galee yoo kattaman rabbi sodaataa dhufan hiikkaa isallee barsaa deeman si galee bitiran akkasi namni kaminuu amantii ofii tolcheetiin hordofe amantii isaa saniin si galee rabbi isa uume isaa sodaatatiin hin dhufa jechuudha si galee miti kanaafuu akkasitti amma sanillee quraana barsiisan. Higale keessattuu isin amantii keessaa kuttee waan akka raagaa waan akka siirii kana godhan dubbiin jabduudha. Ni beekta kanaan dura nama akkanatti waa'ee siirii daddaluu kanneen kana qilee akka seenu. Yoo namni jala deemee seeran ragaa wajjin wanti jedhe biyya kana immoo mootummaa wanta si jedhu ragaa takkaan alwaata akkasiin godhu. Ragaa itti qabaannaniin adabbii tantee seeran fudhatta. Yoo ragaa ittiin qabaattiin caaltuun aashisha baadhattee kiiloo kumtaala 100 gurgurtaa kana osoo naga fedhe si himaa oole takkan tuqan. Dalilli meeti jedhani ragaa meeti jedhan. Si galee miti ragaa takkaan ala takka takkan on godhani hajjiin immoo ragaa hedduu qaba jechuudha. Ragaa hedduu jira badii inni balleessaa jiru. Amma shugguxiin olii gadi inni fudhee deemuyyuu ragaa isaatiin taati. Mucayyoo maraatu isa wajjilleen immoo akka siirii muka sanfaa jira deemaa ture isatti ragaan ta'a. Angaaf durallee situ garaana nyaatee si jecha isa dhiise. Hidhatte akka qadiyyaa mucootiin waliin qabamee hidhaa keessa sham gochuu hin dadhabne. Amma garuu eega inni didee ofii jaalatee mire shugguxiinuun ajjeesachee deemaa jiraame. Eega akkas taate ragaa ofii qabaa tarjumaan goosisuun hin hiikama. Yoo dide immoo inni yookaan amanuu didu taate ragaan irratti argamee amanuu didnaan kiniin jira akka argitee waan isa keessa jirtu guutuu akka haasa'u ka godhu. Sana haasofsiisaa hidhattiin shamsiisna. Kanaafuu akkasii. Waan akka yaadni amma boodan sodaatiin sa'aatii yoo inni balbala sidhee. Laan sodaadhu. Sayid mana keessa jira gabbaasuu jettaan. Yeroo sana sittaa dhufu. Anis haga yoo arge immoo waan godhu ni godhaa. Amma lafa jiran dubbadhu akka inni sin baqanne. Walumaa agarru ani finne. Atas jirta innaan safar kanatti dhiyaatu. Akkasii. Inshallah waan taatu ati yoo itti addee yaada kee jijjiirattee gara biyyaa galuu fedhii qabaatte akkuma gaaf dura sin jedhisiif godha. Yoo diddallee waan diddee soma takka rabbi isallee isaa qajeelchuu illee qajeelchuu atillee diddee innis jallate atillee isuma wajjin jallattee beeke. Atu galuu diduun kan kee yaa sababa kan keessattu beeka. Sababa kan keessattu beeka garuu yaa rabbi si alaffisu waa hundaaf waan sitti ulfaatisa. Tamam inshallah akkasumatti wayinuu godha. Waan biraan hin jettuun qabdaa? Laa. Xumurtee? Xumuree. Akkasii har'a mana kanaan bahu asuma bulaa hajjiin viidiyoo argaa yoo jiraate viidiyoo kanallee har'uma gadhiisa yoo argaa jiraate haa dhufu tolchaatii osoo akka isaa hajjiin yoo barbaade ilaalu akka inni ilaalutti hajji biraan akka yootti tolchaatii laayik godha akka nama hunda bira faca'u yoo laayik gootan nama hunda bira faca'a innuu biraan dhaqa jechuudha hin arga gaafsan
eegasii immoo dhiira yoo ta'e haa dhufu har'aas bulaa ani hin deemu. Amma waan jedhu nageenya magaalaan alatti jira. As keessa magaalaan alatti jira haa dhufu iyyuu as bulaa iyyuu. Yoon inni asuma jira asuma keessa jira yoon sodaatee akkas jedha malee ayyoo. Dhiira yoo ta'e haa dhufu an as bulaa siree keessan irra hin bulu asitti firaashuma bidiribsilee taatu dachaasee asuma fadhee asuma rafa. Rakkoon qabu yoo. Akkasii hordoftoota daawwattoota kiyyannaa ajjii akkuma dhageettan akkana jedha bilbilee fi magaalaa sanaan ala jira isatu sanaan ala baya. Hin bahu sanaan ala jira. Hin beektu. Ajjii viidiyoo kan argaa jiraate dhiira yoo taate kun waan har'aas bula mana kana hin bahu kootu si eega shugguxii miti taankii qabadhu kootu. Akkasii hordoftoota daawwattoota kiyyannaa tolchaate laayik godha akkana hedduu bira ga'u waan daawwataniif galatoomaa isin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baay'ee.